मालूम देखा afaan isaatiin beekamu. Ati nasbu Oromootu maaliin beeku? Gosh, akka dhawu. Mee Faaru Ali Birraa afaan Oromoo kan jiru beekani? Eenyu beekame? Afaan Oromoo kan jiru. Faaru Ali Birraa. Afaan Oromoo. Oromoo kan jiru. Awwaa gantan? Awwaa mana gantan? Assignment की करना वासे homework की करना रहा हम homework की आठ गलती ने सुन दिलू आपा कैसे नहीं तकाव मामा का सिर्फ बारी जो रहा आप खान को रो मोबाइल ना लेते नहीं सिर्फ बस इतना करते नहीं बोले दुनिया बड़ा का बंद दे पे सिर्फ बस नुक्त जैसे वो नाम बोलते हैं बोले इधर जब देगा तो कैसा अंधे में सीधा पड़ता बोले इंसान की दूसरे की सीधा पड़ता सिर्फ पसंद ना वो बेच पाते बोले क्या नहीं अम्मा से कोबरा नहीं मुकम्मल sorry नवी से कोप में हरे नहीं थे माला रे Arre kaba, magala, pamoja me. So demi ni. Ide magala ऐसा से तो arre ऐसा करना पे. Pamoja magala, लगा बुढ़े बने. ये तो इनके इस अकेला मकीना ने जो arre दे बनी arre तरफ so दे. Ide बुढ़ा. अक्सर मजरा. Arre ऐसा करना वैसा मजरा. उसो जरा तू हरे कुमाल बर आई भी बर किसी रोबे कैसे काम बताओ से तिरो सो उनका काम था कुछ मेल था में सो कितने रात पता अच्छी बोले सी टीका में अम्मा ये रोबा कैसे कितने सो कितने उन्नर राया है लगा पता कितने रोबा एक जाता रोबी बिया तो मले इंद्रूमिन लगा तो कुछ जरा खाना दे मन लगा तो कैसे दे मन लगा लेकिन रेवा लगा का लोगों कैसे लगा को चीफ ते कैसे कुत्ते हर किसी कैसा आवाज होगा कैसा आवाज सोगु बिजना तो को में हम ऐसे तुम ये कैसीगा गलती ना मिच्ची को मखसा तो मार खान को हम मास गा खान होगा दे लगा का होगा रे ऐसे कुत्ते हर किसी कैसा आवाज विचार ओगा बस सोगु बिजना तो को बाकी को हम को मार खान को खसारे तो मिच्ची को आईडी बात है मान बोले सोगित दलदल वो इसे कुछ दलदल लेगा कुछ लेते नहीं कुछ लेगा कब कहाँ तक लेते नहीं जिबरी बुके दलदल उजल के लेते आम मध्य में सोगित इसे जिबरी बिते ऊपर के देमान आपको माजासी लगा सनोका के नकुफ आर किसे कैसा बात आप मजिब्रिल मैं तो क्या विशाल कुफ्ते उल्फाते अब बाहर है दब दे इसीलिए देते क्या बोलता हो अल्लाह तकुफु बिजान कैसा सिंचीसु वाल kana timpeni aku untuk kontane wali nojana eteri naga wali ode tu jaga wali sedekala amma biya kenya keset du gafa umri kenya gafa umri orang dura afan kenya bereda afan Oromoo kana akan dubbanne organitu ega agesani wana kana afan kenya kana dubbachuu orkatu afan Oromoo nama dubbatu ni hidan shoot godan na jesan
tuman warri biyya teenya san qaban afaan oromoo akka namni dubbanne godhaniit aadaa teenyallee dhabamsiisanii turan jechuudha. Iligale abbootiin keessan nuti kanaaf baqannee biyya san keessaa baane kanaaf as dhufne malee kun biyya keenyaa miti. Akkasumi biyya keenya Oromiyaadha. Biyya bareedduu qabdu, biyya magariisa qabna, biyya laga hedduu qabdu, biyya albuuda warqee qabdi, petrooleem qabdi, loon qabdi, aannan qabdi, biyya akkasii qabdu. Ammoo biyya san nurraa fudhatanii afaan keenya kanaan akka hin dubbanne nu godhanii aadaa keenya uffannee akka aadaa keenyaa akka hin boone nu godhanii nama keenya fixanii achi biyya sanii baanee asitti isin dubbisuu jiru. Iligale amma immoo rabbi hamdi biyya keessaa haalli jiru akka durii miti xiqqoo wayyaa gaayaa miti garuu xiqqoo wayyaa ijoolleen akka keessanii biyya Oromiyaa keessatti garra afaan Oromootiin ni dubbatan afaan Oromootiin baratan yuunivarsiitii seenanii afaan Oromootiin ni baratan aadaa Oromoo uffatan isinis isaan saniin adda akka hin taane iligale ijoollee biyya keessa jiran san biyya keenya keessa jiran amma afaan Oromootiin jalqabarraa jalqabanii isaan afaan Ingiliishiin beekan hooda baratan isaan afaan Oromootiin iligale gaafa ijoollee sanii walitti dhuftan afaan Oromootiin walitti dubbachuu akka dandeessan kanaaf afaan Oromoo isin barsiifne isinillee dhugaa guddattan biyya keenya san bilisoomsitanii biyya Oromoo sanitti deebitanii biyya faranjii kanatti eega barattuu booda baratanii kun doktorii taatanii kun paayileetii taatanii akka boodan achi booda galtanii biyya keenya san tajaajiltanii miti mee ati gaafa guddatte maal taatanaa maal ta'u doktoriin taa jennaan moggaa doktorii taate eenyu tajaajilu Oromiyaa Oromiyaa doktorii ta'een Oromiyaa dhaqee uummanni Oromoo wallaanee tajaajilaa jedhe harka nama ati gaafa guddattu maal taatanii Polis? Yeah. Polis polisi Oromoo tajaajila. Inni hakimi ani polisi Oromoo biyya Oromiyaa keessatti yakki tokko akka hin jedhamne uummanni Oromoo akka hin dhabne akka rakkanne godhamti. Ati gaafa guddattu maal taate? Injiinar taane. Injiinar ta'een biyya Oromiyaa dhaqee konistirakshinii garaagaraa hojjetee uummata Oromoo biyya kiyya ijaaraa jedhe. Argaa maal taate? Ambulans Nova. Ambulans Nova. Esa tuh. Oromia kesan kan. Setahun jadi ambulans terjadi. Ati gabu udah mata. Pilot saja, lagi jadi? Pilot. Ropila esa tuh. Ropila Oromia Ova. Harga Ati gaafa guddatte maal taate? Injiinar taa'u nachural bamarkan deemaa. Eessa tajaajila? Oromiyaa gosh. Nasruu baqaan kee? Ati gaafa guddatte maal taate? Awa architect. Kaas. Eessa tajaajilta? Oromiyaa kadoo. Ati gaafa guddatte maal taate? Kubbaan taphataa. Oromiyaa kubbaa taphatee geema addunyaa kan Oromiyaa irratti qophaa'u gaafa dhufeet geemni addunyaa gaafa san Oromiyaa irratti qophaa'aa achirratti baasa baasee Oromiyaa
ayam sani. Ayam udah timata. Dokter ta dokter sama lama kan deh. ऐसे तो यार और मैं क्या फुटबॉल या तीस आदमी फुटबॉल या गोश इसीलिए तीन बड़ों का ऐसे कमात ये अच्छा होगा मुद्दे से माता मानता नहीं आप मुद्दे से मात रही Presidente Oromian Taji. Kenapa betul mata? Dokter. Esok terjadi apa? Oromian akan dong. Ada tak? Ada kenapa betul mata tak? Minister tak? Esok? Minister Oromian Taji. Aduh, apa betul mata tak? Nurse? Okay. Nurse Oromian Taji. Biar kamu bisa jeta? Biar Oromian Taji nurse. Aduh, apa betul mata tak? Nurse? Aduh, nurse tak? Oh, esok tu jeta? Oromian nurse itu kan? Bos, makan dong. Aduh, mata tu udah tu. Dokter. Biar nanti tu jeta? Oromian itu biar nanti tu jeta. Makan dong. Aduh, apa betul mata tak? Dokter Atis. Biar nanti tu. Dokter Oromian tertentu dokter Oromian tak? Aduh, apa betul mata? Dokter Atis. Biar kamu कैसे? Oromian harga dong. Aduh. Isin akka keetitiin joornaalistii ta'aa jirti. Harka bina hojii biyya dhaabaniis. Gurgurdudha. Aduh gaafa guddate maal taate? Scientist. Scientist Oromiyaa harka dong. Gaafa guddate maal taate? Lawyer taate kun hojii. Eessa biyya kam keessa tajaajilta? Oromiyaa. Fantastic. Aduh gaafa guddate maal taate? Engineer. Eessa dalayda? Oromiyaan hojjedhaa jira. Harka dong. Aduh ayyaaraan osoo sochiin tolchaa jenni maal? Warshaa ayyaara oomishu kan dura Oromiyaa keessa kadaabuu isa. Harka dong. Aduh sarjant tahaa biyya kam keessa hojjedha? Oromiyaa keessatti. Harka dong. Udah amma isin hundinuu wanta fuuldura ta'uu gaaf deemtan natti hintanii jirtu. Miti? Akkas ta'uuf immoo maaltu barbaachisa? Dalagaa barnoota barbaachisa. Sini galee? Waan amma jettan kana hunda ta'uuf ammarraa kaatanii barnoota keessa jabaachuu. Sini galee? Barnoota. Sini galee? Faamilii isin gargaaraa. Mootummaan as okeedhaa wal hundinuu karaa itti barnoota keessatti osoo hin dhaabne barnoota sadarkaa duraa fixanii sadarkaa lamadaa fixanii yuunivarsiitii biyya tanaa keessa seentanii baratanii waan amma natti himtan san eegataa taniin booda inshaallah biyya keenyaas hangasitti ni tolti deebitanii Oromiyaa tajaajilta jettu. Miti? Kanaaf gaa faamiliin hedduu isin gargaara. Mucaan tokko maal jedhita? Akkanatti barsiisaan jalqaba waggaarratti kilaasii seenee ati hoo maal taata jennamu akkuma keessan kanatti waan gaarii himi. Tokko mucaan ati hoo maal taata fuuldura jennaan an akka abbaa kiyyaatti guyyaa farshoo dhugaa olee halkan jaartii kiyyatumaa. Maali gaafi? Abbaan isaa fakkii hamaa ta'e jechuudha. Rigale? Usaha. Fakki hamaa ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu
hawwi akkasii ra'ala waan gaarii natti faamiliin keessanis faamilii gaariidha waan ammanatti mutan kana ta'uudhaaf deemtanii waliigalanii yoo gaafii qabaatan. Gaafii qabaatan namni waa gaafachuu jira. Waa gaafadha. Nafsi. Gaafadha reefu maal? Gaafii gaafadha. Ha? Ha? Asal betul. Asal. Sodaatun apa sodaatun? Oke, amma ga aadaa fi nama waa'ee afaanii gaafi namda gaafi gaafi si dhageessanii maaliif Oromiyaa tumanii maaliif Oromiyaa cinqanii beekee keessatti jedhu degalee gaafi wanti Oromiyaa cinqanii wanti Oromiyaa saamanii wanti Oromiyaa tumaniif nuti akkuma isin jedhu qabeenya guddaa biyya bal'aa qabna biyya keenya keessa loon hedduu aannan hedduu dhadhaa hedduu oomisha buna hedduu midhaan hedduu albuuda dachee keessa kan warqee dhahaba hedduu qabna kana saamuuf roob godhu saamuuf beekanii kana saamuuf nuti saniif lakki biyya keenya saamamu warra jee qawweedhaan nuti kanaaf qabeenya keenya saamuuf nu gabroonfachuuf nuti dhufan amma immoo biyya keessa warra jiru kana ifirraa ittisaa jiranii fuuldura immoo isin daran Oromiyaa tiiksitanii misoomsitanii egalee gaafii biraa aadaa rakkoo xiqqoo dubbanna ammaas eega waa'ee afaanii dubbanne aadaanis kan kanaan addaa fuumiti aadaa jechuun beekanii maal culture aadaa jechuun akka namni tokko itti dubbatu akka namni tokko itti uffatu akka namni tokko itti nyaatu akka namni tokko fuudhaaf heeruun ittiin gaggeeffatu kana hunda of keessaa qaba akka namni tokko mana ijaarratu sinigalee akka itti sirbu kun hundinuu aadaa jedhameetu walii gala. Oromoonis gaa aadaa mataa isaa qaba. Akka itti nyaatu qaba Oromoon. Akka itti salaamtaa wal gaafatu qaba. Akka itti nyaata qopheeffatu qaba. Akka itti fuudhaaf heeruma gaggeeffatu qaba. Akka itti ijoollee fi guddifatu qaba. Akkasii aadaa Oromoo jedhama. Mee uffata aadaa Oromoo eenyutu naa hima? Uffatni aadaa Oromoo maal fakkaata? Saddeeta gosa kadhaa. Haala saddeeta osoo hin ta'in gosa hedduutu jira. Gisee weedduu biyya sirbaan agartanii kan dubartoonni kan qarmaa qabu, kan callee qabu, saddeeta qabu, sabbata qaba. Sabbata ni beekanii kan jedhan. Abli billaw. Kan dhiiraa billaw jedhama. Kan dubartootaa sabbata jedhama. Kan dhiiraa billaw jedhama. Akkasitti uffanni Oromoo san fakkaata. Nyaanni Oromoo biddeena taa'aa
marqa gosh kita malawa shuru marqa aya rice hai mota ruza kita pasta di rusi rice kuni kan faranji rice is sumo marqa shorba maraka wadi rafu shumbura amma da gosa nyaata ada oromoo fi degale cina oromoo kan tadi kita cina aruza oromoo mal fakar akada uffatanii aruz oromoo akada uffatanii akada oromoo akka amantii ofii kan gaggeeffamu sirban qabu aruz oromoo sirba dhageessanii mee eenyu naan dabaala geessan dhageessanii mee sirba naa sirba meessan ada oromoo no garsee tinigale namni tokko ka afaan isaa aadaa isaatiin beekama yoo lamaan kana qabaanne namni sun badee tinigale qaamaan osoo hin ta'in sammuudhaan bada namni osuma jiruutu bada amma ijoolleen afaan oromoo beekne biyya keessa jirani ta'u oromoo jedhanii isaan amma rakkoodha gaa oromoo jedhanii dubbachuuf hedduu rakkoodha isaanii kanaaf isin amma haala gaariirra jirtanii afaan oromoo akka gaarii dubbattanii kana jabeessanii aadaa keessan bartanii guyyaa ayyaana huccuu aadaa oromoo hundi keessanuu faamilii muubitaa jaati uffadha sirgale akka itti bareedu na gara jechuudha oromoo irraa maaltu bareeda aadaa oromoo sirgale kanaafuu gaa amma hoomorkii isin kenneetiin jirtu hoomorkii isin kenne maal alii birraa sirba alii birraa afaan oromoo hundi keessan caqaftanii asirritti walaloo isaa hunda qabattanii gaafatti aanuu gaan dhufu tokko tokkotti naasir bitan jechuudha galee neen dhufaa gaafaan dhufu sirba san matamatatti beeku qabda Yes, Gadi. Daga. Ati maaltu si gammachiisaa addunyaa kanatti maaltu si gammachiisaa wanni na gammachiisu bilisummaa oromoodha galee akkanatti isin ammaan kana afaan oromoo barachuu kun anaaf gammachuu guddaadha kanaafin dhufee arra isin barsee kana wani na aarsu nama afaan oromoo beeku wani na aarsu ijoollee afaan oromoo beeku nan arguun barbaadu wani na gammachiisu afaan oromoo akka biyyatii dana lama tanggal udah caru, Arab, jurnalis seperti kau PDF, umman itu biar apa, umman itu information harga itu apa, karena itu umman itu information harga, kakak odefan harga itu gara media ada, gara media radio dan TV dan
gaazexaadhaan. Kana waan ta'eef anis ogummaa san keessa profeshinii san keessa seenee joornaalistii Oromoo ta'ee afaan Oromootiin uummata Oromootiif oduu dabarsa. Egalee? Kana. Irra deebiif gaaffii tanaan dhageenya namni. Tigreen uummata xiqqaadha. Oromoo nama uummata guddaadha. Maaliif Tigreen Oromoo bulchuu danda'e, gabroomsuu danda'e? Gaaffii ajaa'ibaadha. Sababni isaa kanarra jalqabamu osoo ta'e duraani kan gaafa Tigree dura Amaaraa uummata jaamuutu jira. Isaan uummata keenya cabse, isaan maaliif cabsan? Oromoon gaafa san qawwee qabu. Waraanaa fi eebuudhaan lola. Isaan qunnamtii alaa qabaatanii qawwee bittanii nuti dhufanii halaalaa qawweedhaan dhufaasaa uummata keenya gatanii gabroomsuu danda'an. Tigreenis uummatuma san irraa tokko waan ta'e qawweedhaan jara san irraananii nutti dhufan. Nuti ammoo kana irraa deebisuu kan garra tokkummaa nu feessaa tokkummaa keenya cimsuu hin dandeenye gammaatti amma ammoo tokko ta'aa jirra. Gaafa nuti tokko taane qawwees ni arganna ifraa deemna inshallah. Sababni tokkummaa dhabuu keenya isaan qawwee harkataniiti. Kanuma malee nu caalanii miti waan biraati. Okay? Kaan. Orang juga membuat